Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa har'a seenaa goota aartii tokkorraa dubbanna. Namni kun wallisaadha. Namni kun barreessaa kitaabaati. Namni kun Daadhii Galaani. Namoonni Daadhii Galaan beektan chaanaalii kana sabskiraayib gochuun eegala. Hanga dhumaattis nu wajjin tura. Bara 1977 godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Jaarraa Gooroo keessatti abbaa isaa Galaan Wadaajuu fi haadha isaa Likkee Damiseerraa dhalate. Ijoollummaa isaa akkuma ijoollee baadiyyaa birootti loon tiksaa guddate. Ta'us ijoollummaa isaarraa maanguddoo bira taa'ee seenaa dhageeffachuun beekama. Yeroo hiriyoonni isaa sirban inni kitaaba dubbisuu, walaloo barreessuu fi diraamaa qopheessaa ture. Hiriyoonni isaa yeroo isa ibsan Daadhiin waan barreessu sana irratti qorannaa sirriitti godhu malee hin barreessu ture. Barreessuu qofaas miti, hin weellisus ture. Barnoota isaa naannoo itti dhalateetti fi magaalaa Bishooftuutti barate. Yeroo sanitti gumii dargaggoota afaan Oromoo hundeesse. Dargaggoota walitti qabuun walaloo, diraamaa fi hojii aartii jalqabsiise. Hojii isaa kanaaf doorsisa, reebichaa fi hidhaaf saaxilamaa ture. Sirboonni isaa waa'ee bilisummaa, haqaa, eenyummaa fi qabsoo irratti xiyyeeffata. Sirboota isaa keessatti cunqursaa fi dhiiga uummataa bal'inaan dubbataa ture. Sirboonni isaa qabsoo qofa hin turre, sirboota jaalalaa fi rakkoo hawaasaa irratti kan dubbatan hedduu qaba. Kanneen keessaa imimmaan hiyyeessaa. Barafata dhaabbatee nutti mormee safarreessisoo lafa teenyarraa danqataa dhufanne karra. Sirbi kun Oromoo biratti dhageettii fi jaalatamummaa guddaa qaba. Sirboota isaa bebbeekamoo keessaa Boottii Jilbaa Jabaa Maaltu Jibbaa, Oromiyaa Muummee, Gaaffii hin qaba. Gaaffii qaba garaa gubannee gadhii gammadaa sidhamne shoror keessadhaa jedhamne shirruma jaraa. Abiyootii Biraa, Sooddoo, Doboqaa. Daadhii Galaan wallisaa qofa hin turre, inni barreessaa kitaaba hedduuti. Kitaabota isaa keessatti seenaa Oromoo, qabsoo, wareegamaa fi dhugaa ukkaanfame barreesse. Kitaaba isaa Aangoo Sanyiin Dhaalan bara 2007 maxxanfame. Kitaabni kun seenaa Oromoo, qabsaa'otaa fi wareegamtoota irratti xiyyeeffate. Dabalataanis kitaabni kun seenaa 137 of keessaa qaba. Kitaaba lammaffaa isaa Boolla Nugusa Nyaatte bara 2011 keessa maxxanse. Kitaabni kun hacuuccaa mootummaa, cunqursaa qonnaan bultootaa fi rakkoo hawaasaa ibsa. Sana booda kitaaba sadaffaa isaa Nu Malee maxxanse. Kitaaba kana keessatti seenaa, qabsoo fi jireenya hawaasaa bal'inaan dubbate. Bara 2009 kitaaba afuraffaa isaa Yaadannoo Jaallanii maxxanse. Kitaabni kun namoota diddaa gabrummaa keessatti wareegaman 29 irratti xiyyeeffate. Daadhiin maatii isaanii dubbisee maqaa isaanii walitti qabee seenaa isaanii barreesse. Kitaaba shanaffaa isaa Liiban Liibiyaa Taate jedhu maxxanse. Kitaabni kun Liiban Cuqqaalaa fi rakkoo naannoo sana keessatti mul'atu irratti xiyyeeffatee barreeffame. Daadhiin waggoota 20 oliif qabsoo Oromoo keessatti hirmaate. Gurraandhala bara 2019 magaalaa Ashuffeetti sagantaa irratti argamee sirbaa ture. Yeroo kanatti rasaasni gara Daadhiitti dhukaafame. Kanaanis rukutamee kufe. Umrii isaa waggaa 43tti addunyaa kanarraa du'aan boqate. Ajjeechaan isaa maatii isaa, artistii Oromoo fi uummata Oromoo mara biratti gadda guddaa ta'e. Sirni awwaalcha isaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaatti raawwatame. Ajjeechaa isaa booda gaaffiin guddaan ka'e. Daadhii eenyutu ajjeese? Daadhiin maaliif ajjeefame? Maatiin isaas ta'ee Oromoo guutuun haqa isaa barbaachatti jira. Ajjeechaan isaa seenaa qofa osoo hin taane gaaffii deebii barbaadu. Daadhiin du'us sagaleen isaa, kitaabni isaa fi
maqaan isaa hin dagatamne. Dhaloonni hojii isaa irraa barachaa jira. Seenaa kana yoo jaallattan laayik godhaa. Hiriyoota keessaniitiifis sheer godhaa. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuun maatii keenya tahaa. Hanga seenaa goota aartii biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.